Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Qubbeeti. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota gosa adda addaa qabadheen baa ture. Har'a immoo saayinsii waliigalaa boqonnaa 2Ffaa barannoo 1Ffaa waliin ilaaluutaa jechuudha. Barannoo 1Ffaan kun egaa qabiyyee caasaa maatarii kan jedhudha. Boqonnaa 1Ffaa keessatti yeroo darbee boqonnaa barannoo 1Ffaa barannoo 2Ffaa ilaallee as keessatti immoo barannoo 1Ffaa qabiyyee caasaa maatarii kan jedhu kan ilaaluutaa jechuudha. Mata duree keenya irraa gaafa jalqabnu qabiyyee fi caasaa maatarii irratti yaadota amantaa bara durii kan isaan ittiin yaadota kaasaa turanii kan waliin ilaaluutaa jechuudha. Kun jechuun egaa falaasamoota Giriik durii irraa ka'a jechuudha. Maatariin maalidhaa? Maatariin immoo maalirraa ijaarame jechuudha. Falaasamoota Giriik durii irraa yeroo kaanu Dimokiraatasii baroota 470 hanga 380 dhaloota Kiristoosiin dura osoo Kiristoosiin dhalatiin dura maal jedhee Aristootil 384 hanga 322 dhaloota Kiristoosiin duratti maal kaasaa ture dhimmoota maalii dhimmoota maatarii kana jechuudha. Kanaaf isaan keessatti gaaffii falaasamoota Giriik yeroo sanaa keessaa tokko waa'ee qoqqoodama maatarii ture. Gaaffii kanaaf immoo Yoosiphas deebii kennanii wantoonni hanga dhumaatti akka caccaban yoo ta'e dhuma irratti wanti caccabuu hin dandeenye kan argamu ibseera jechuudha. Caccabuu hin dandeenye jechuudha. Wanti caccabuu hundi dhuma irratti caccabuu akka hin dandeenye kan inni ibsu jechuudha. Eenyutu Yoosiphas kan Dimokiraatasii kan Aristootel irraa adda kan ta'e jechuudha. Yaaduma kanarraa kun immoo Dimokiraatasii suuddoo wanti xiqqoo kanneen caccabuu hin dandeenye atoomii jechuun maal godhee moggaasee jechuudha. Inni immoo bara jiraate keessatti dhaloota Kiristoosiin duratti jechuudha. Eenyu Dimokiraatasii jechuudha. Dimokiraatasii yeroo akkas jiru yookiin immoo suuddoowwan caccaboo maatarii kun irraa uuman jechuudha. Kan biraan immoo hiikni isaa kan hin qoqqoodamne jechuudha. Yoo immoo kan hin jijjiiramne kan biraatti hin darbine jechuudha. Hin hiramne. Yaadni Dimokiraataa kun yeroo sanatti falaasama beekamoo Giriik kan ta'e Aristootel biratti immoo maal ta'e fudhatama hin arganne ture. Wal faalleessa yookiin immoo inni immoo hin mormatu jechuudha. Inni immoo maal jedha waggaa 2000 dura falaasamoonni Giriik durii Dimokiraatasii fi Aristootel yaada hiddamaa yaalii irratti hin hundoofne irratti waan mormaa turanidha. Yookiin immoo yaadii saayinsawaa kan hin taane jechuudha. Falaasamoonni dhuunfaa isaanii irratti kan isaan falmaa turan jechuudha. Falmii isaanii inni guddaan immoo maatariin ciccittoodha kan jedhuu fi maatarii walirraa hin cinnedha. Maatariin ciccittoodha yookiin immoo walirraa hin cinnedha. Walitti fufaadha kan jedhu ture jechuudha. Kanaaf immoo coba bishaanii, cittuu shiboo, koopparii, gumaa ashaboo yookiin haanxii mukaa tokko fudhateetu maal godha gargariira. Yoo adeemtee dhuma irratti maal argatta? Caccabaa waan sana argatta jechuudha. Caccabaa waan sana waan argattuu fi gargar hin bahanii walitti fufaniitu dhaadheetu kan inni qabu jechuudha. Eenyu Dimokiraatasii fi Aristootel jechuudha. Kanaatiif cittuu itti fufanii gargar kutuun hin danda'amne bira ga'ama. Maatariin immoo ciccitoodha jedhetu Dimokiraatas ka Aristootel immoo daangaa malee hiruun itti fufa. Maatariin immoo maal dhaabbataa fi daangeffamaa miti jedhetu kan inni lafa kaa'eeru jechuudha. Bara waggoota 2000 duratti jechuudha. Yaadota Aristootel Dimokiraataa keessaa kan deeggaramu yaada kanneen lamaan keessaa inni tokko yaada deeggartan sana irratti maal gochuudha hundaa'aniitu kan deebi'uudha. Akka yaada Dimokiraataatti waan tokko fudhannee itti fufinsaa yoo kukkunne yookiin caccabsine dhuma irratti maal arganna? Suuddoo qeenxee yookiin immoo caccabduu qeenxeedhaan yookiin ciccittuu isheeti kan argannu jedheetu lafa kaa'aa jechuudha. Warreen kaanis akkuma kana akkuma isaa kanatti kan isaanii maal godhan? Kan isaanii addaan qoodanii lafa kaa'anii jechuudha. Sooddoowwan kana keessatti egaa tokko tokko isheetii hiraniitu kan isaanii maal godhan? Qoqqoodanii jechuudha. Inni kan biraan jecha gara biraatiin wantoonni suuddoowwan xixiqqoo irraa ijaaraman maal ta'anii? Wantoota xixiqqoo suuddoowwan irraatti kan isaan ijaaramanii jechuudha. Kanaafuu maatariin ciccitoodha jedhaniitu lafa kaa'u jechuudha. Dimokiraataa suuddoo qeenxee garaa gargariin hiramne kan atoomii jedhamee moggaase. Inni immoo atoomii moggaasee jechuudha. Atoomoota nuti amma yeroo irraa kanatti barannoo jechuudha. Yoonis immoo atoomii jecha Giriikii atoomas jedhamurraa akka dhufe yoo ta'u, hiikni isaa immoo suuddota xixiqqoo ta'an kan biroorraa hiramenne jechuudha. Kan hiramneedhaniitu kan xixiqqoodha jechuudha. Kan biraan Dimokiraatas keessatti atoomiin duudaa, kaantaraa, seeffama keessoo hin qabnee fi kan jidduu isaanii
bakki duwwaa yookiin immoo vaakiyuumiin jiru jechuudha. Ibsa jechuudha. Gidduu isaanii qaawwaa kan ta'e yookiin uraa kan ta'edha jechuudha. Akka amantaa dimokiraataatti wantoonni hundinuu suuddoo xixiqqaasaa dhumaa of keessaa qabu. Wantoota kan hin rukutamne, kukkunne itti fufinsaan kukkutuun kan danda'amu suuddoo xixiqqaasaa dhumaa kan biraa amma ga'utti qofaa kan hin deemnetu lafa kaa'aa jechuudha. Warreen kaanis akkuma kanaatti kan isaanii ilaalan yookiin immoo kan isaan wal falmaatu. Inni kan biraa Aristootil immoo wantoota walitti fufinsaan yoo ciccirre hiruun kun daangaa malee ittuma fufaa jira. Suuddoo qeenxee xixiqqoorraa ga'uun tasumaan jijjiirudha. Kanaafuu maatarii walitti fufaa yookiin immoo kan walirraa cinnedha jechuudhaan kan inni deeggaru jechuudha. Maatarii jidduu bakki duwwaan tasumaan hin jiru. Dimokiraatas vaakiyuumiin jira yookiin immoo qaawwaan jira gidduu isaanii. Inni kun garuu Aristootil hin jiru gidduu isaanii lafa kaa'achuu. Kanaafuu immoo amma dhumaatti qabni hiramuu yookiin jechituu danda'a jedha jechuudha. Dhiyeessuun barmaata yeroo asirratti Aristootil dhageettii olaanaa waan qabuuf yaadni dimokiraatas akka fudhataman arganne illee dhiibbaa irratti dhiyeesseera. Yeroo dimokiraatis yaadni atoomii dhiyeessuu kana gochi goolii jedhamu hin beekamtu. Kanaafuu akka yaadaatti jechuudha. Akka yaadaatti dhiyeessuun alatti yaadicha yaaliin deeggaruuf tattaaffiin godhamee hin turre jechuudha. Maaliif fudhatamaa dimokiraatas fi kan Aristootil keessaa Aristootil waan isa caalu ture jechuudha. Kanaatiif hammattummaa waraqaa walitti qabama yookiin immoo kan waraqaan ittiin qabamu ture kun sibiila yookiin immoo atoomota waraqaawwan ittiin qabsiifamanidha. Kun sibiila yookiin immoo shiboo elektiriika fakkaatti jechuudha. Tokko saddeettaffaatti qooduun hanga dhumaattuun waraqaa tokko kophaa taftutti fufaadha. Lamatti yookiin immoo amma immoo walakkaa isaa tokko fudhatti bakka lamatti walakkicha immoo kurmaanatti akkasumas kurmaanicha immoo bakka tokko saddeettaffaatti qooduunidha. Kun haala kanaatiin gaafa inni qoqqoodaa deemuun kan inni shiboodhaan kaa'e fakkiin qabatee jechuudha. Cittoowwanii kan fudhatee jechuudha. Wantoonni kan biraan coobni xiqqoo waanta foolii qabu tokko kutaa bal'aa keessatti yoo coobsame fooliin isaa battaluma kuticha keessa taa'amsee ol gahaa. Kunis immoo coobni dhangala'ichaa gara burqaatti waan jijjiiramudha. Gara biraatti immoo suuddoo wanti xiqqoon cooba dhangala'ichaa keessa jiran daree keessa waan tamsa'anii suuddoo wanti xiqqoon cooba dhangala'ichaa keessa turanii fi suuddoo wanti xiqqoon yommuu dhangala'ichaa harka burqaatti jijjiiramuun burqicha keessatti maaltu bakka tokkummaa yookiin saba kanaaf foolii dhangala'ichaa fi burqichaa tokko ta'a jechuudha kan isaanillee dhangala'oodhaan immoo fakkeenya fudhataa turanidha jechuudha. Inni kan biraanii qaama atoomiiti. Qaamota atoomii kan jedhaman keessatti qaamonni atoomii kutaalee qaama atoomii keessatti ilaalla jechuudha. Qaamni atoomii bakka lamatti kan inni qoodamu. Qaamni atoomii tokko bakka lamatti qoodama. Bakka lamatti gaafa qoodamu atoomota qaamni isaanii tokko wiirtuu atoomichaa kan ta'ee fi kan chaarjii poozitiivii qabaatu jedhamaniitu beekamu jechuudha. Warreen qaamota atoomii lamaan keessa jechuudha. Kan ta'ee fi wiirtuu yookiin immoo gidduu isaa kan ta'ee fi kan chaarjii poozitiivii qabaatu jechuudha. Inni kan biraan immoo niwukilasii jedhama jechuudha. Isaanis immoo niwukilasii jedhamanii gidduu lamaan isaaniif jechuudha. Qaamni kun bakka hangi atoomichaatti kuufamee fi iddoo baay'ee xiqqoo kan qabatudha. Niwukilasiin ammoo atoomii kan waliigalaa keessaa tokkorra 100,000 kan qabatudha jechuudha. Eenyutu niwukilasii yookiin atoomiin waliigala isaatti jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluun danda'ama jechuudha. Inni kan biraan pirootoonii fi niwutiroonii qaama kana keessatti kan argamanidha jedha. Eenyu qaamonni atoomii keessaa jechuudha. Qaamni atoomii lammaffaan immoo sheelii yookiin immoo seelii isa jennudha jechuudha. Sheeliin chaarjii negatiivii qabaata. Gubbaatti kan poozitiivii qabaata jenneerra kan lamaan isaanii keessatti kan qaama lammaffaa keessatti immoo negatiivii kan inni qabaatu. Sheelii irratti elektirooniksii niwukilasii marsantu argama. Bakki kun immoo qaama atoomii keessaas olaanaa baay'ee salphaa ta'e jedhameetu kan inni beekamudha jechuudha. Kanaan qaamonni atoomii bakka lamatti qoodamanidha kan isaan beekaman jechuudha. Qaamota atoomiiti kuni qaamota atoomii gaafa ta'an elektiriikii kan itti marsee jiru niwutirooniidha, pirootooniidha. Warreen ida'uu lamaan jiran pirootooniidha. Warreen duwwaa keessa jiran kun immoo niwutiroonii warra negatiiva ta'anii yookiin immoo sheelii keenyaa fi niwukilasii keenya warra negatiiva ta'anii jechuudha. Lamaan kan of keessatti qabatudha jechuudha. Inni kan biraan suuddoowwan citaa atoomawaati. Atoomoonni suuddoowwan baay'ee xixiqqaadha. Kan isaan of keessatti qabate yookiin immoo citaa isaanii kan ittiin ilaalu keessaa jechuudha. Kan ittiin citaa isaanii ilaallu keessaa wantoota xixiqqoodha. Suuddoowwan kun immoo atoomota sammuu keenyatti baay'ee xixiqqoo ta'e maal gochuu danda'a yaaduu kamirrayyuu xiqqoodha ta'anii argamu. Fakkeenyaaf atoomiin koopparii miliyoona 100 wal cinaa yoo hiriirfaman sarara 1 seentimeetirii dheeratu qabaatu uumuu danda'u. Kanarraa ka'uun atoomiin hangam akka ta'e tilmaamuu ni danda'ama jechuudha.
Atoomoonni wantoonni addunyaa kanarratti argaman martinuu maaliif suuddoowwan xixiqqoo kanneen irraa ijaaramanii jedhamaniitu amanamu jechuudha. Atoomiin suuddoo baay'ee xiqqoo ta'us immoo suuddoowwan isaa gadii kanneen suuddoowwan ciccitaa atoomii of keessaa qaban suuddoowwan citaa atoomii keessaa bu'uuri immoo maala pirootoonii jedhamaniitu beekamu. Pirootoonii elektirooniks niwutiroonii ta'anii ture beekaman jechuudha. Isaan kun egaa atoomoonni keessaa jiraachuun immoo suuddoowwan citaa atoomii kanneen yaada dimookiraasii ilaalchisee dhiyeessee irratti immoo maaltu jedhama yeroo sanatti yoo inni ilaalle tokko tokkoon isaanii jechuudha. Hanga sadhatawaa chaarjii fi argama suuddoowwan citaa atoomawaa keessa argaman keessatti inni tokkoffaan suuddoowwan isaanii keessattidha jechuudha. Fakkeenya elektiroonii yookiin immoo atoomii elektiroonii pirootoonii niwutiroonii of keessaa qaba. Suuddoowwan citaa atoomii kunneen immoo amaloota mataa isaanii qabaatu jechuudha. Isaan keessaa inni tokko elektiroonii pirootoonii, niwutiroonii sadan kan of keessaa qabaatu. Elektirooniin suuddoon kun sheelii keessatti kan argamuu fi niwukilaasiitti kan marsudha jechuudha. Niwukilaasiitti kan marsuutiin kan argamu elektirooniksiidha jechuudha. Kanaaf chaarjiin isaa immoo maalidha? Negatiiva ta'etu kan inni beekamu jechuudha. Chaarjiin suuddoowwan elektiroonii negatiiva tokko. Chaarjiin elektiroonii kun immoo kolombiin isaa negatiiva tokko tuqaa 6.2 baay'isuu 10 negatiiva yookiin immoo 19 jenneetu irra 19dha jechuudha. Hangi elektirooniksii giraamiidhaanidha jechuudha. Giraamiidhaan isa 9.1 tokko baay'isuu 10 negatiiva 28 yookiin paawarii 28 yommuu ta'u yuunitiin hanga atoomawaa kun immoo kunuuti jechuudha. Yaa HA duwwaa 3.055 ta'etu kan ittiin hanga isaa yookiin immoo hanga yuunitii elektirooniksii kan ittiin beeknu jechuudha. Inni lamaffaan pirootooniidha. Pirootooniin immoo niwukilaasii keessatti argama. Niwukilaasii keessatti argama. Chaarjiin isaa poozitiiviidha. Kunis immoo kolombiin safartuu isaa 1.6.2 baay'isuu 10.8 isa jalqaba fudhannee negatiiva ture kan elektiroonii keessatti negatiiva gaafatu kan pirootoonii keessatti immoo poozitiivaanidha jechuudha. Chaarjiin sadhatawaa immoo poozitiiva tokkodha jechuudha. Hangi isaatiin akkuma sagararraa inni jalaa negatiivaan gaafa ta'u negatiivii immoo poozitiiviitiin dhattoo 1.6.7 baay'isuu 10 irraa 27 yookiin paawarii 27 ta'u jechuudha. Yuunitii hangaa isaanii kunooti yaa HA ta'eema tokko tuqaa duwwaa 7.3dha jechuudha. Inni sadaffaan niwutirooniidha. Niwutirooniin immoo niwukilaasii keessatti dhaaba inni pirootooniin wal makee argama. Niwutirooniin chaarjii dhabeessa. Kanaafuu dhiibbaa pirootoonota jidduu jiru hir'isaa jechuudha. Hangi isaas illee kan inni ittiin beekamudha jechuudha. Kunis hangi isaa yookiin immoo 1.6 baay'isuu 10 28 giraamii yookiin immoo yuunitii hanga atoomawaatiin 1.287dha jechuudha. Hangi isaa kan tilmaamuun kan pirootoonii wal qixa ta'a jechuudha. Hanga chaarjii argama suuddoowwan citaa atoomawaa isaanii keessatti kan ittiin ilaalluu fi kan gabatee kana keessatti tokko isaanii argannudha jechuudha. Gabatee kana keessatti kan suuddoowwan sadan isaanii jechuudha. Yookiin atoomota sadan isaanii kan isaan keessatti argaman jechuudha. Citaa atoomii kunooti giraamaan kolombiidhaan chaarjii sadatawaadhaan atoomii keessatti bakka itti argamanii jechuudha. Elektiroonii kunoo duwwaa 0.3 tuqaa negatiiva tokko niwukilaasii alatti kan argamu pirootoonii 1.2.73 1.6.3dha. Poozitiivaanii kan isheen chaarjiin kolombii keessatti argannu immoo tokko chaarjii yookiin immoo poozitiiva 1.6.2dha. Poozitiivadha. Niwukilaasii keessatti kan isheen argamtu poozitiivii waan taateef niwutirooniin immoo 1.2.87dha. Isheenis zeeroo chaarjii keessa zeeroo chaarjii jechuun immoo zeeroo chaarjii dhabeessa chaarjii kan hin qabne duwwaadha. Niwukilaasii keessatti kan isheen argamtu jechuudha. Kanaaf kana keessa tokko ishee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kabiraanii lakkoofsota atoomawaa fi lakkoofsa hangaa isaaniiti. Lakkoofsota atoomawaa fi lakkoofsota hangaa isaanii gaafa ilaallu lakkoofsota atoomawaa lakkoofsa pirootoonii niwukilaasii atoomii keessatti argamu lakkoofsa atoomawaa jedhamu isaanii immoo lakkoofsa atoomawaa jedhamu beekamu. Lakkoofsa atoomawaa immoo haalummaa atoomii tokko beekuuf nama gargaara. Iddoo bu'ee lakkoofsa atoomawaa immoo isaa qubeedhaan jechuudha. Fakkeenya atoomii pirootoonota pirootinii 3 niwukilaasii isaa of keessaa qabu tokko lakkoofsa atoomawaa isaa meeqa taate jechuudha? 3 of keessaa qabaata jechuudha. Atoomii lakkoofsa atoomawaa isaanii 3 ta'e hundi immoo atoomota elektirooliitiyeemii jedhamaniitu beekamu jechuudha.
atoomota elementii liitiyeemii jedhamanii beekamu. Lakkoofsi pirootonotaa lakkoofsi elektiroonotaa atoomii tokko wal qixa waan ta'eef immoo lakkoofsi atoomawaa lakkoofsi elektiroonotaa sheelota aatoomichaa keessatti argamanii waliin maalidhaa wal qixa ta'aniitu beekamu jechuudha. Maaliif bakka garaatti sadii jennee gajjallaatti sadii mataa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kunooti niwutiroonota afur, pirootonoota sadii, elektiroonota sadii, niwukilaasiidha kan isaan argamanii jiran kun chaarjii keenya keessatti jechuun warreen bifa bicaa qabaatan niwutiroonii afurii, warreen gara bunnaatti siqan immoo pirootinii sadiidha jechuudha. Kan itti marsee jiru niwukilaasiidha jechuudha. Niwukilaasiidhaa fi kan isaan itti marsanii jiranii jechuudha. Elektirooniksiin kun yookiin negatiiviidhaan kan isaan jiranii. Kana jechuun atoomii chaarjii dhabeessa yookiin zeeroo jechuudha elektirooniksiin keenya immoo. Kunoonni kun atoomoonni chaarjii dhabeessa lakkoofsota atoomawaa walqixa lakkoofsa elektiroonii walqixa lakkoofsa pirootinii jechuudha. Lakkoofsota atoomiin keenya zaadhaan bakka bu'anneerra lakkoofsonni elektirooniksii negatiiviidhaanidha. Walqixa lakkoofsa pirootinii keenyaa piidhaan bakka buusneetu kan harka kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa hangaa isaanii gaafa ilaallu immoo lakkoofsa hangaa isaanii keessatti hanga atoomii tokko daamata lakkoofsota pirootonotaa fi niwukilaasii keessatti argamanitti iddoo bu'ee lakkoofsa isaanii immoo hanga ta'a yookiin A taateetu beekamti jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluun lakkoofsi pirootonotaa immoo atoomota elementii tokko keessatti argamanii lakkoofsaan niwutiroonii achi keessa jiranii yeroo wal qixa ta'u dhiisuu ni mala jechuudha. Atoomiin tokko immoo odeeffannoo guutuu yeroo kaa'amu kan argamu jechuudha. Fakkeenyaaf atoomii hiiliyeemii. Atoomii hiiliyeemii yoo fudhanne akka armaan gadiitti argisiisuu ni dandeenya jechuudha. Lakkoofsa hangaa walqixa lakkoofsa pirootinii fi lakkoofsa niwutirooniiti jechuudha. Lakkoofsa niwutiroonii keenyaa kun addanaatti argamti. Lakkoofsa elektiroonii keenyaa negatiivii keenya yookiin chaarjii dhabeessa ishee taatudha. Hiiliyeemiin keenya kun ishee poozitiivaan kaa'amtee jirtudha jechuudha. Kanaaf afur HA2 hiiliyeemii jenneetu keenya jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin foormulaa keenya argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya atoomii kaarboonii pirootiinoota ja'a qaba. Lakkoofsi hangaa isaa 12. Lakkoofsa atomaa isaa meeqadha? Iddoo bu'ee kaarboonii meeqadha? Iddoo bu'ee kan fayyadamu lakkoofsa hangaa fi lakkoofsa atomaa isaa bifa fakkeenya armaan gadiitiin barreessidha. Fakkeenya deebiin keenya nuti lakkoofsa atomaa wal qixa lakkoofsa pirootinii ja'a taateetu kan hin argannu. Baarratti immoo iddoo bu'ee kaarbooniidhaan kan nuti argannu waan ta'eef akka aan keenya nuti lakkoofsa pirootinii wanni keenyaatiin kun ishee kana jechuudha. Lakkoofsa hangaa yookiin immoo lakkoofsa bakka buufnee arganne pirootonii fi niwutenii keenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa sana immoo kunooti tokko irra irra baay'isuutti yeroo barreeffamu 12 irra 12 kaarboonii 6 ta'a jechuudha. Kun haala kanaatiin kan nuti ittiin keenye ibsuu dandeenya hanga isaanii yeroo ibsinudha jechuudha. Inni kan biraan lakkoofsota elektirooniksota pirootonotaa fi niwutiroonotaa murteessuu isa jedhudha. Murteessuu keessattis akkuma jalqaba ilaalle hariiroo lakkoofsaa hangaa lakkoofsa atomaa fi baay'ina tokkoon tokko akaakuu hundota cinaa yookiin mul'ataa isaanii kan nuti ilaallee argachuu dandeenyu yookiin murteessuu dandeenyudha jechuudha. Yaadni sadan isaanii ibsuu yoo gaafa dandeenyu nuti lakkoofsa atomaa wal qixa lakkoofsa pirootonii wal qixa lakkoofsa elektiroonotaa jennaan jechuudha. Lakkoofsa hangaa haadhaan bakka bu'anneerra lakkoofsa pirootonotaa haadhaan lakkoofsa niwutiroonotaa dheedhaan yookiin immoo enniidhaan bakka bu'annee jechuudha. Kunooti wal qixa lakkoofsa hangaa keenya wal qixa lakkoofsa pirootonotaa ida'uu lakkoofsa niwutiroonotaati yookiin lakkoofsa hangaa wal qixa lakkoofsa pirootonotaa yookiin immoo lakkoofsa waliigala isaanii ida'uu naadhaan keenya jechuudha. Lakkoofsa niwutiroonotaa waliigala lakkoofsa hangaa walqixa dhimma irra jiru lakkoofsa atoomawaa keenyaati jechuudha. Haala kanaatiin immoo gubbaatti ni ida'anii gajjallatti immoo maal gooneetu hir'isneetu argannaa jechuudha. Lakkoofsa galagaltuu yookiin immoo niwutiroonotaa yoo jedhan niwutiroonotaa walqixa lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atoomawaa keenyaati. Fakkeenya atoomiin pirootiinii pirootonoota isa 19 qaba. Lakkoofsi hangaa isaa immoo 39 yoo ta'e lakkoofsi atoomawaa isaa meeqa ta'a? Lakkoofsi elektirooniksii isaa meeqa ta'a? Kan jedhu yoo ilaalle ammas tokko tokkoon isaanii kunooti jechuudha. Tokko tokko isaaniidhaaf maal godhee jira? Lakkoofsota elektirooniksii lakkoofsa pirootooniksii isaanii kan nuti argamudha jechuudha. Deebiin lakkoofsa atoomawaa lakkoofsa pirootinii niwukilaasii keessatti kan inni argamu waan ta'eef lakkoofsa pirootonii keenya walqixa lakkoofsa hangaa yookiin pirootinii keenya 19 keenya lakkoofsa hangaa keenya lakkoofsa pirootinii
pirootoonii keenyaatiin atoomii chaarjii dhabeessaa fi lakkoofsa pirootoonii immoo niwukilaasii keessaa lakkoofsa elektirooniksiidhaan wal qixa waan ta'aniif kunoo 19 kanaaf lakkoofsa elektiroonii isaa 19 ta'a jechuudha. Lakkoofsa niwutonotaa keenya lakkoofsa irrii wal qixa lakkoofsa hangaa irri sun lakkoofsota atoomawaa keenyaati jechuudha. Kunoo 39 irri 19 wal qixa 20 mul'ata jechuudha. Haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenya ilaaluuti dandeenya jechuudha. Iddoo gurgurri jirutti sirreeffachaa deemuu ni dandeessu. Akkasumallee naa barreessuu ni dandeessu. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Inni kan biraan immoo molaakiwulotadha. Molaakiwulotatti gaafa darbinus molaakiwulota jechuun wanti malkaa dhangala'aan jiru tokko yoo dhufe yoo danfe malkaa dhangala'aadhaan jiru tokko yoo danfu maal akka inni mul'achuu danda'udha jechuudha. Kanaafi molaakiwulota keenya keessatti immoo wanta malkaa dhangala'aan jiru tokko danfine hurkuun gara gaasiitti jijjiirama. Adeemsa kana keessatti immoo humni wal harkisuu iddoowwan xixinnoo dhangala'achaa jiru jira. Annisaa maal godhu? Annisaa ho'aatiin maal ta'u? Waan laafaniif suuddoowwan kun adda addaan faca'u adeemu dhimma irratti gargar diigamu jechuudha. Isaan kun immoo suuddoowwan kun dhangala'icha gargar taa'umsa uumuu kan immoo molaakiwulota jedhamanii beekamu jechuudha. Ishee kan molaakiwulota jennaan jechuudha. Dhangala'ichatti gama biraatiin immoo harka bishaanii keessa molaakiwulota bishaaniitu jiraata. Akkasumas dhangala'oo biroo fakkeenyaaf hurka biroo boroonii kan isaan achi keessatti argaman molaakiwulota keenya keessatti jechuudha. Borooniitu jiraata. Suuddoowwan koompaawundootaa kan akka bishaanii amala suuddoowwan koompaawundootaa qabanii fi kan mataa isaanii danda'an immoo kophaa bilisaan jiraachuu kan danda'an molaakiwulota jedhamaniitu beekamu jechuudha. Kophaa isaanii of danda'anii kan jiraachuu danda'an molaakiwulota atoomotaa uumuu jechuudha. Fakkeenya bishaan molaakiwulota bishaanii hedduu irraa kan ijaarame yommuu ta'u, tokkoon molaakiwulochaa atoomota haayidiroojinii lama atoomii oksijiinii tokko irraa kan uumamedha jechuudha. Bishaanii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko isaanii molaakiwulota keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaanis kunuuti ijaarsaanii H2O yookiin HO H dha jechuudha. Haayidiroojinii oksijiinii keenyaatiin kan inni yookiin immoo bishaanirraa kan inni uumame yookiin lamaan isaaniirraa lamaaf tokkorraa kan uumame waan ta'eef jechuudha. Haayidiroojinii lamaa fi atoomii oksijiinii irraa kan inni uumamu molaakiwulii bishaanii of danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ati formulaan lama molaakiwulii bishaanii H2O dha jechuudha. H2O jennee beekuu dandeenya jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun egaa sukkaarri bishaan qulqulluu keessatti erga bulbulamee booda bishaanicha keessatti ijaan hin mul'atu. Sababni isaa immoo bulbulamuu suuddoowwan xixinnootti waan hurraa'uudhaafidha jechuudha. Kanaaf suuddoowwan kun immoo amaluma sukkaaraa kanarraa kan ka'e immoo bulbulicha akkuma sukkaaraa jedhama jechuudha. Sukkaara dhandhamaa mi'aawaa qaban kan immoo agarsiisu waanta haaraa iddootti kan hin jijjiiramiin ta'uu isaati jechuudha. Suuddoowwan xixiqqoodhuma kana mala shukkaaraa qaban kunis immoo molaakiwulota sukkaaraa yookiin shukkaaraa jennee beekuu dandeenya jechuudha. Molaakiwulonni akaakuu baay'ina irratti ijaaramaniidhaan kan isaan immoo hundaa'anii maal ta'an bakka lamatti kan isaanii hiramanii jechuudha. Kan maalirraa akka isaanii yookiin immoo waan isaan irraa ijaaraman sanaatiin immoo hundaa'uutiin bakka lamatti qoodamu jechuudha. Isaanis immoo molaakiwulota elementootaa fi molaakiwulota koompaawundootaati jechuudha. Waan irraa uumamanii kan isaanii bakka lamatti hiramanii ilaalaman jechuudha. Eenyutu molaakiwulonni ofii isaanii of danda'oo ta'anii jechuudha. Inni kan biraan molaakiwulota elementootaati. Molaakiwulota elementootaa jechuun immoo molaakiwulonni atoomotaa akaakuu tokko qofarraa uumaman molaakiwulota elementoota jedhamu. Tokko qofarraa kan isaan warra lamarraan uumamanii jechuudha. Molaakiwulonni elementoota baay'ina atooma of keessaa qaban irratti hundaa'uun immoo deebi'anii bakka sadiitti kan isaan qoodamanii. Isaanis immoo molaakiwulota atoom-tokkee gosa-tokkee yookiin immoo gosa tokkicha kan ta'an jechuudha. Molaakiwulota gosa-tokkee jennaani. Akkasumallee molaakiwulota atoom-lamee fi molaakiwulota atoom-danuu qaban yookiin gosa sadii warreen jennu karaa biraatiin jechuudha. Gosa sadii gosa-lamee gosa-tokkee isa jennu sana jechuudha. Atoomota kanaaf keessaa qabaata jechuudha. Molaakiwulonni atoom-tokkee warreen jennu elementoonni tokko tokko uumama isaaniirraa kan ka'e atoomonni isaanii maalidha? Wal fudhachuun molaakiwulota uumuu ni danda'u. Atoomonni elementoota akkasii uumama molaakiwulota kanneen biroo bilisaan jiraachisuu ni danda'u jechuudha. Elementoonni atoomota akka kanaa qaban kun immoo suukka'oo jedhamaniitu kan isaan beekaman. Elementoonni kun immoo gosa luujii kanneen jedhamaaf keessaa qabaatu jechuudha. Luujii jecha gara biraatiin immoo gosoota luujii fi atoomonni isaanii molaakiwulota isaaniiti jechuudha. Waluma keessa
waliin makamanii jiraatudha. Fakkeenyaaf gaasota luujii, hiiliyeemii, niyoonii fi aargoonii warreen jedhaman warreen gosa tokkee jennaani jechuudha. Fakkeenyaaf gosa tokkicha warra qabanidha jechuudha. Gosa tokkicha yookiin immoo wal fudhatiinsa yeroo tokkichaatiin kan isaan gaggeeffamu jechuudha. Inni lammaffaan molaakiilota atoom lameeti. Molaakiilota atoom lamee warreen jennu immoo atoomiin lama kan qabaatanidha jechuudha. Atoomiin lama qabaachuutiin kan isaan waliin jiraatanidha jechuudha. Barnoota saayinsii keessatti kutaa torbaffaa keessatti walqixxaatuu keemikaalota barreessuu baratameera. Isaan keessatti gaafa ilaalu atoomoonni elementoota tokko tokko lama lama ta'uun wal fudhachuu molaakiilii uumu. Fakkeenyaaf atoomoonni elementii oksijiinii, atoomoonni elementii kiloorinii maalla isaan lama lama ta'uutiin wal fudhatiinsa warra uumanidha jechuudha. Molaakiilota atoomota lama of keessaa qaban ta'aniitu uumamuu isaaniif nu oksijiiniidha. Atoomota oksijiinii uumuu jechuudha. Oksijiinii molaakiilii oksijiinii kun addanaa tokko ta'anii jechuudha lamaan isaanii. Atoomii oksijiinii ida'uu atoomii oksijiinii walqixa molaakiilii oksijiinii nuu laata jechuudha. O2 yookiin oksijiinii H2O dabalee immoo bishaan sanuu kennu jechuudha. Atoomii gosa lamee jennaan jechuudha. Warreen kana warra gosa lama ta'anii uumamanii jechuudha. Atoomota kiloorinii molaakiilii kiloorinii nuu kennan illee akkasumas gosa lamee keessatti warreen hiramanidha jechuudha. Molaakiilonni elementoota lamarraa ijaaraman kun immoo molaakiilota atoom lamee jedhamanii beekamu. Fakkeenyaaf elementoota akka haayidroojinii, H2, oksijiinii, O2, filoorinii, F2, kiloorinii, biroominii fi ayoodiiniin keenya akka molaakiilota atoom lamee jedhamanii beekamu jechuudha. Waan lamarraa waan ijaaraman. Inni sadaffaan molaakiilota atoom danuu yookiin atoomota baay'ee. Molaakiilonni elementootaa kun immoo atoomota lamaa olirraa ijaaraman molaakiilota atoom danuu yookiin atoomota baay'ee jedhamanii beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf molaakiilii ozoonii atoomii oksijiinii 3 of keessaa qabaateetu kan inni ijaaramee jirudha jechuudha. Warri kun warra baay'ee qabaatan. Atoomii meeqa of keessatti qabaatanii tura? 3 of keessaa qabatu jechuudha. Adda tokko tokko isaanii 3dha. Asitti illee 3. Atoomii elektiroonii elementii oksijiinii bakka bu'aa jechuudha. O-dhaan bakka bu'anne 3dhaan irraa kan ijaaraman waan ta'eef jechuudha. Kanaaf atoom gosa 3 yookiin gosa baay'ee qabaatanidha. Molaakiilonni salfarii ammoo atoomota salfarii 8 of keessaa qabaata. Salfariin immoo 8 kan inni ijaarame kunooti. Salfarii tokko, salfarii lama, salfarii sadii, salfarii afur, salfarii shan, salfarii jaha, salfarii torba, salfarii 8 atoomii elementii salfarii 8 irraa ijaaraman molaakiilii salfarii 8 yookiin gosa 8 warreen jedhaman keessatti warreen qoodaman yookiin immoo warreen hiramanidha jechuudha.